Haye ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota chaayinaalii Abrahaam Tech egaa guyyaa har'aa kanas immoo appilikeeshinii haaraa ta'e tokkoon qabadhee isin dhiyaadhe. Egaa isa dura warroonni chaayinaalii kiyyaaf haaraa taatan YouTube keessanii deemtu. Egaa YouTube keessan erga haala kanaan isiniif deemu booddee as gubbaatti Abrahaam Tech jettanii katabdu jechaadha. Achi booda kinoo haala kanaan isinii dhufa kunoo bakka subscribe jettu kanaal tokko tuqxu achi booda mallattoon bilbilaasitti isinii baati isheerra tuqxanii ol taasifattu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa immoo appilikeeshinii baay'ee yeroo nu qusatu tokkoon qabadhee isin yaadde. Egaa appilikeeshinichis appilikeeshinii kanadha jechaadha. Egaa appilikeeshinii kanadha jechuudha. Application G-Touch jedhu kanadha jechuudha. Egaa application kun Play Store irratti ni argama. Play Store irraa download godhachuu dandeessu. Egaa Play Store keessan keessa ni deemtu. As gubbaa irratti maal jettu G-Touch jettanii barreessitu. G-Touch. G-Touch jettanii search gootu jechaadha. Achi booda kinoo applicationichi haala kanaan isiniif dhufa jechaadha. Haala kanaan isiniif dhufa. Achi booda ani yeroo keessan qusachuudhaaf dura install godheen ture open godhee ilaalu. Achi booda haala kanaan nu dhufa jechaadha. Haala kanaan nu dhufa. Egaa si wanti gochuu sinirra jira. Egaa wanti nu fayyaduuf egaa appilikeeshiniin kun egaa maluma salphaatiin egaa kunoo akkasitti argitan kunoo kan irra deemaa jirtu kana maddii kana teessini egaa ishiirratti tuqnee baak batanii screenshot gochuu ni dandeenya jechaadha. Egaa fakkeenyaaf amma kunoo bakka asii kanatti egaa bakka kanatti jechaadha. Kunoo bakka kanatti fakkeenyaaf yoo kun jira screenshot jira quick setting jira back jira oloofu gadoofu jira fakkeenyaaf screenshot filadhee amma fakkeenyaaf keessaan baa jechaadha. Amma fakkeenyaaf amma immoo Facebook xaqqabamaa jira. Facebook keessan keessa deemtu jechaadha. Facebook keessan keessa too amma fayyadamaa jirtu jechaadha. Fayyadamaa jirtu barreeffama kana jechaadha. Barreeffama kana screen asumaan as tuqxanii screenshot gootu jechaadha. Kana xaariin naqwa fakkeenyaaf barreeffama dheeraa fa'aa egaa screenshot gootanii bira dabartu jechaadha. Booda dubbisuudhaaf warroonni data fayyadamtan fa'aa baay'ee isin fayyada jechuudha. Appilikeeshiniin kun fakkeenyaaf barreeffama kun gosa kanaa kana fa'aa fakkeenyaaf screenshot asuma tuqee haaluma kanaan bira dabarraa jechaadha. Screenshot goone jechaadha. Barreeffama baay'ee dheeratu fa'aa jechaadha. Egaa haala kanaan egaa barreeffama dheeraa haala kanaa fakkeenyaaf asuma tuqnaa jechaadha. Iddoo kam tuqxu kinoo iddoo watermark kana jechaadha. Iddoo kana irratti isinii ba'a. Iddoo kana tuqxu jechaadha. Iddoo kana tuqxu achi booda screenshot isinii taasisaa jechaadha. Egaa oloofu gadoofuun hin danda'ama jechaadha. Egaa isin galtanii ilaaluu dandeessu. Egaa appilikeeshiniin kun waan baay'ee ufuma isaatiillee automaatikillee ufuu danda'a jechaadha. Barreeffama yeroo dubbistan egaa appilikeeshinii baay'ee isin fayyaduu danda'udha. Egaa appilikeeshinichi description box jala ni jira. Achi jalaa download godhaaf fayyadamaan isiniin jedha. Egaa barnoonni narraaf qabadhe asirratti raawwata nagatti.